kun ammoo paartii sadaffaa barnoota koorsii weebsaayitii keenyaati. Paartii kana keessatti ammoo seetingiiwwan barbaachisoo ta'an akkamiin akka sirreeffachuu akka dandeenyuu fi akkasumas seetingiiwwan keenya keessatti maal akka hidhuu qabnuu fi maal akka irraa dhiisuu qabnu guutumaan guututti paartii kana keessatti waliin ilaalla. Paartii yeroo dabree irratti akkuma beektan karaa salphaadhaan akkamiin akka loogoo keenya jijjiirannu akkasumas akkamiin peejii garaagaraa weebsaayitii keenya irratti aada akka goonuu fi akkasumas sooshaal miidiyaa liinkii akka waliin goonuu ilaallee turre. Paartii kana keessatti ammoo seetingiiwwan barbaachisoo ta'an akkamiin akka sirreeffannuu fi weebsaayitiin keenya SEO yookaan ammoo Search Engine Optimization akka qabaatu kan nu gargaaru seetingiiwwan barbaachisaa ta'e akkamiin akka sirreeffannu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Innis kan nu fayyaduuf ammoo namoonni gaafa sarchi godhanii nu barbaadan karaa salphaadhaan weebsaayitii keenya akka argataniiti akkasumas raank akka ta'uuf yookaan ammoo hunda dura akka posti yookaan ammoo wantoonni nutti maxxansinu karaa salphaan namoota hunda bira akka ga'uuf nu gargaara. Kanaaf step by stepiidhaan seetingiiwwan kam akka sirreeffachuu qabnuu fi akkasumas maal akka itti dabaluu qabnu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Steppiin amma isin agarsiisu kana sirriitti hordofuun nafaana bu'a. Jalqabarratti wanti nuti godhuu qabnu kallattumaan gara biloogara kiyyaa seenee isin agarsiisa. Biloogara kiyyaan in seena. Biloogara kiyyaa yeroo seenuu haala kanaan keessisaa haala kanaan naaf fida. Amma maaliin godhaa gaddeemuudhaan seeting isa jooniin barbaada. Kunoo akkuma agartan isa seeting ijoo kana niin filadha. Setting kana yeroo filadhu wantoota garaagaraa haala kanaan naaf fida. Amma jalqabarratti kan argamu isa taayitil joo kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Taayitiliin kun maaliif nu fayyada? Maqaa weebsaayitii keenyaa aad godhuudha jechuudha. Innis rank akka ta'uuf yookaan ammoo gaafa namni sarchi godhu akka nu harkatuuf nu gargaara. Kanaaf fakkeenyaaf isa kana ni filattanii sana booda isa kanarratti maqaa keessan aad ni gootan. Maqaa weebsaayitii keessan ittiin banattan. Fakkeenyaaf aan murree teek jeetiin banee karaa salphaadhaan maaliin godhaa? Murree teek jee itti godhaa jechuudha. Kanaafuu ispeesii adda baasee kanaafuu karaa salphaadhaan maqaa qubee duraa gurguddisuudhaan karaa salphaadhaan haala kanaan ni godhatanii sana booda isa seef jedhu ni godhatanii jechuudha. Innis baay'ee isin fayyada. Namoonni gaafa Google irratti sarchi isin godhan karaa salphaadhaan akka weebsaayitiin keessan jalqabarratti bu'uuf baay'ee isin gargaara jechuudha. Inni itti aanu ammoo isa description jedhudha. Descriptioniin kun ammoo baay'ee murteessaadha. Isa kana filachuudhaan descriptionii keessan maalummaa weebsaayitii keessanii karaa salphaadhaan itti guuttanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani itti guutatiin isin agarsiisa. Warroonni haala kanaan isteeppii kana hordofuudhaan itti guuttanii isinis karaa salphaadhaan koppiin irraa godhuudhaan maqaa keessan bichaa bakka buusuudhaan ni gootan jechuudha. Fakkeenyaaf baga nagayaan gara murreeteek nagayaan dhuftan. Right. Lala sirriitti eessatti lala baga nagayaan gara murreeteek nagayaan dhuftan weebsaayitii keessan aad godhuu hin dagatinaa as keessatti jechuudha. Baga nagayaan gara murreeteek nagayaan dhuftan amma doot gootanii ammallee ispees gabbuudhaan murree teek lala ammallee meeqa tara lamaffaa aad godheetiin jira murree teek gootanii weebsaayit afaan oromoo kan teeknooloojii gara itti argatanidha. Right? Amma tarmee kala aad godheetiin jira maqaa kiyya baga nagayaan gara murree teek nagayaan dhuftan laala asirratti maqaa kiyya takkaffaa aad godheetiin jira. Inni itti aanus ammoo maqaa kiyya aad godheetiin jira. Isa sadaffaanis itti goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf teeknooloojii garaagaraa itti argatanidha. Sana booda tuqaa gootanii ammallee gabbuudhaan murree teek dabalataan hojii online garaas kan barsiisudha. Lala amma asirratti description kiyya keessatti maaliin godhaa maqaa kiyyaa at least yoo xiqqaate gaas sirriitti waddaa yoo xiqqaate taraa sadii fi isaa ol aad godhuun qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf baga nagayaan gara murree teek dhuftan number 1 maqaa weebsaayitii kiyyaa takka aad godheetiin jira itti aanuudhaan ammallee aad godheetiin jira yoo xiqqaate taraa sadii jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akkuma agartan maqaan kiyya aad ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan bareechitanii aad ni godhatanii jechuudha descriptionii keessan. Innis baay'ee isin fayyada. Hanga 500 wordii 500 barreessuu dandeessanii garuu yoo gabaabsitanii barreessitan baay'ee murteessaadha jetti yaada. Sana booda isa seef jedhu ni godhatan jechuudha. Kanaafuu weebsaayitiin keessan gaafa namni sarchi godhu kallattumaan durarratti isiniif ba'a jechuudha. Kanaafuu maqaa weebsaayitii keessanii yoo xiqqaate taraa sadii aad godhuu hin dagatinaa. Amma haaluma agartan kana wantoota lama aad godhannee jirra. Taayitilii fi akkasumas descriptionii keenya aad godhannee jirra jechuudha. Amma karaa salphaadhaan namoonni akka gaafa sarchi godhan kallattumaan maqaan keessan jalqabarratti dhufaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf weebsaayitii kiyya irratti isin agarsiisu. Fakkeenyaaf weebsaayitii kiyya isa pilaastara filadhee murree tiips gaafaan jiru murree tiips
gaafaan jee sarchi godhu websaayitiin kiyyaa jalqaba nama hundaarratti naa dhufaa jechuudha. Descriptioniin sanis faayidaa akka qabduu fi akkasumas taayitiliin faayidaa akkamii akka qabdu waliin ni ilaalla. Gaafa isin maqaa keessan sarchi gootan akkuma agartan waaw jalqaba irratti murree tips kan jiru kun taayitilii kiyyaa jechuudha. Ni agartanii taayitilii kiyyaa. Taayitiliin kiyyaa jalqaba irratti naa dhufaa. Itti aansuudhaan ammoo welcome to murree tips. Laalaa asirratti murree tips jechi jiru kun gurraachumee keessaa dhufaa jechuudha. Laalaa asirratti murree tips kan jiru maal ta'a ni gurraachuma. Kanaafuu sarchii keessatti SEOdhaaf baay'ee murteessaadha. Sarchi gaafa namni godhu karaa salphaadhaan Google detect godhaa jechuudha. Kanaafuu karaa salphaadhaan websaayitii keessan jalqaba nama hundaarratti isin dhufa. Kun ammoo taayitilee kiyyaa kun ammoo taayitilee kiyyaa akkuma agartan taayitiliin kiyyaa haala kanaan dhufa. Inni itti aanu ammoo description jechuudha guys. So haala kanaan isin dhufa taayitilii fi akkasumas description isiniif galte jeetii yaada. Isa itti aanu tarkaanfannaa guys haala kanaan adni godhatanii sana booda itti aanuudhaan isa favicon kan jiru kanaa jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Favicon loogoo keessanii jechuudha. Loogoo gaafa ad godhatan isarratti ad godhatan fakkeenyaaf isa kan inni filatanii sana booda select image kan jiru filachuudhaan footoo teessan ad asirratti ni gootanii jechuudha. Footoon isin ad gootan kiiloobaaytii tanaa gad ta'uu qabdi guys. Sirriitti hubadhaadha kiiloobaaytii kanaa gad ta'uu qabdi. Extract gootanii xiqqeessuu dandeessanii loogoo keessan gaafa ad godhatan ammoo karaa salphaadhaan loogoon keessan asirratti isin dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf maaliif nu fayyada? Fakkeenyaaf mee isin agarsiisu murree tips gizeen jiru. Lala akkuma agartan loogoon kiyya iddoo amma sarchii jedhamtu irratti naaf fida jechuudha. Loogoon kiyya gaafa achirratti sarchii godhamu ammoo SEOdhaaf yookaan ammoo sarchii injaaniif baay'ee barbaachisaadha. Gubbaa kanatti akkuma agartan gaafa namni websaayitii kiyya seenu sarchii san irratti maal naaf fida loogoonan ad godhadhee gabaabaan naaf fida jechuudha. Favicon keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu settingii keenyatti deebinee Favicon isa jiru kana filachuudhaan suuraa nuti ad godhanne yookaan ammoo loogoo nuti create godhannee karaa salphaadhaan asirratti ol baasuu ni dandeenya. Yoo loogoo haala saniin uummattan ammoo karaa salphaadhaan ol baasuu ni dandeessanii. Inni itti aanu ammoo visible search engine jechuudha. Sirriitti hubadhaa wanti kun baay'ee murteessaadha. Isa kana yoomiyyuu ooftee jira isa kana oonni godhattan. Sirriitti hubadhaa innis maaliif nu fayyada? Allow search engine to find your blog. Gaafa namni bloogii keessa sarchi godhu karaa salphaadhaan akka argatuuf ni hayyamtaa senjaa isa kana on yeroo maraa godhuu hin dagatina. Sirriitti hubadhaa. Kanaafuu visible search engine kun yeroo hunda on ta'uu qaba. Kanaafuu erga kana baratanii ammas gaddeemuudhaan inni itti aanu immoo publishingidha. Publishingii irratti wantoota lamaatu jira. Blog adreesii fi akkasumas custom domainii jira. Inni kun ammoo blog adrees kan jiru ammoo maqaa dhuunfaa yookaan ammoo domainii inni isiniif kanudha. Custom domainiin ammoo domainii maqaa keessaniin bitattan yookaan ammoo fakkeenyaaf murretips.com, canva.com fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan ad godhachuu dandeessan. Karaa salphaadhaan yoo domainii bitattan domainii kanneen akka namecheap fi kanneen kana fakkaatan irraa yoo bitattan karaa salphaadhaan iddoo customize jettu kana filachuudhaan maqaa keessan ad godhachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf domainii kana yoo bitadhe murretips.com jettanii haala kanaan ad yoo gootan karaa salphaadhaan domainii keessan websaayitii irraa bitattan irraa asitti ad godhachuu ni dandeessanii. Yeroo gabaabaatti akkamitti akka domainii ispeeshaalii akka kiyyaatti bitattan isin agarsiisa. Akka kanatti jechuudha maqaa keessaniin akkamitti akka bitattan karaa gabaabaan isin agarsiisa. Kun ammoo baay'ee firiidha. Kanaanis monetize godhuu ni dandeessanii. Monetize walumaan goona jechuudha. Kun isin yaaddessuu hin qabu. Kana isin ibsuu barbaadeeti. Inni itti aanu ammoo gaddeemuudhaan HTTPS sirriitti hubadhaa. Kunis ammoo baay'ee murteessaadha. HTTPSiin ammoo baay'ee murteessaa wanti ta'uuf ammoo security keessaniif baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf isa kana onni godhanna. Yeroo maraa on godhachuu keessan cheegodha. Innis maal isin fayyada? Qulfii websaayitii keessanii ad isinii godha jechuudha. Haakaroonni akka isin hanneef baay'ee murteessaadha. Kanaafuu yeroo maraa gaafa websaayitii keessan irratti seentan inni kun on ta'uusaa murteessaadha. Inni itti aanu immoo permissionidha guys. Permission kan jirudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Permission ammoo namoota isin hayyama kennitaniif jechuudha. Fakkeenyaaf awutarii garaagaraa itti maxxansuudhaaf fakkeenyaaf isa invite jiru kana filachuudhaan imeelii nama barbaadanii saayidii keessan ta'uu danda'a yookaan ammoo nama isin gargaaru ta'uu danda'a. Imeelii isaanii ad godhatanii gaafa imeelii isaanii ad godhatan imeelii isaanii haspii meseejii ni dhuftii fi koonfirmu godhan. Kanuu maaliif isin fayyada? Gaafa isin bakka takka hin jirre poostii isin gargaara akkasumas dizaayinii isin godhuudhaaf karaa hedduu jira jechuudha. Kanaafuu awutar kan jiru maxxansaa keessan jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa isin bakka adda addaa jirtan isin gargaara jechuudha. Yoo barbaaddan isa kana ad godhatanii imeelii nama barbaadanii asirratti ad godhatanii fakkeenyaaf MRD fakkeenyaaf asirratti imeelii nama ad godhatan gaafa imeelii ad godhatan ammoo karaa salphaadhaan inviteeshinii yookaan ammoo affeerraan nama saniif kallattumaan ni dhaqa jechuudha. Namni sana websaayitii keessan seenee isin gargaaruus akkasumas isin post godhuus waa hunda ni danda'a. Karaa salphaadhaan haala kanaan ad godhatanii yoo barbaadan jechuudha. Inni itti aanu ammoo isa post jiru kana. Inni post jiru kunis baay'ee murteessaadha. Yeroo hunda post maximum post show page kan jiru isa kana yeroo hunda maal jijjiirtan
سخرت نتشيرتني باي مرتسالة خنيس إن تيانو مو جلا خان كتكو مغرتن lazy image في خلين كان فكاتن web page surfing وانت كل لمن باي مرتسالة يو بربادن imaging isin upload godan akka quality si qabnaste saffisni si kadabaluuf yookaan ammoo namoonni gaafa search godhu yookaan ammoo website keessan keessatti namoonni gaafa ilaalu karaa salphaan daftee footoo akka load taatu yoo barbaadan isa lameen kana on yeroo hunda ni gootanii kun ammoo maaliif isin fayyada website keessan saffisaan akka saffisaan website keessanii isiniif dabala karaa salphaan haala kanaan on godhuu keessan inni irraanfatinaadha inni itti aanu ammoo koomentiidha koomentiin kun baay'ee murteessaadha koomentii joo kana ni filattanii sana booda as keessaa wantoota afur isiniifidha inni invite joo baay'ee murteessaadha isa kan irra jiraate baay'ee murteessaadha isa kan dhiistanii okay ammallee gaddeemuudhaan isa kana seef erga godhee booda wanti itti aanu ammoo kan itti aanu ammoo meta tags kan jirudha guys kunis ammoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha fakkeenyaaf descriptionii reefin tana argone jirra descriptionii san jalatti add akka taatu yookaan ammoo gaafa namni search godhu akka add taatuuf nu gargaara kanaafuu yeroo hunda kanaas on ni godhattan jechuudha kanaafuu karaa salphaan meta tags keessan maal godhan on ni godhattan innis descriptionii inni reefu argone jechuudha karaa salphaan kunoo akkuma gartan descriptionii kana argone turre descriptioniin kun gaafa namni search godhu jalarratti akka dhuftuuf kan nu gargaarudha jechuudha fakkeenyaaf isiniif agarsiisan ture fakkeenyaaf fakkeenyaaf maqaa kiyya search yoon godhu website fi jechuudha karaa salphaan descriptioniin jalatti argamtu isaan kanaaf taati jechuudha kun akkuma agartan jala kanarratti naaf dhufee jira welcome to Murray Tips kanaaf description jalatti maqaan keenya akka bu'uuf nu gargaara kunis ammoo SEOdhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha guys so kunoo haala kanaan on godhannee jirra jechuudha okay guys inni itti aanu ammoo gaddeemuudhaan isa Clorals and Index kan jedhudha inni kun ammoo baay'ee murteessaadha inni kana jalarratti enable custom robot fi akkasumas enable custom robot header kan jira enable custom robot jedhu kana yeroo hunda on ni gootanii yeroo isin on gootan maal nu gaafata custom robot text nu gaafata jechuudha custom robot textiin kunoo haala kanaan jira kanatti argama kanaafuu isa kana ni filattanii karaa salphaan custom robot textii keessan add ni gootanii jechuudha eessa argattanii description illee isiniif kaayitiin jira guys kanaafuu copy godhachuudhaan bakka nama isin garsu kanatti add ni gootanii akkasumas waan jijjiirtaniitu jira kanaafuu an copy godhadheetin jira isa kanatti maaliin godha control v godhee paste ni godha isinis ammoo linkii isaa description illee jira karaa salphaan ni fudhattanii jechuudha kana booda maal gootan maqaa keessan haala kanaan isiniif jijjiiraa jira jechuudha so guys asirratti sirriitti hubadhaa fakkeenyaaf wanti kun allow searchii keessan yookaan ammoo gaafa namni searchii isin godhu karaa salphaan akka rank ta'uuf isin gargaara jechuudha baay'ee filatamaadha akkasumas poostii keessaniif peejii keessaniif akkasumas maqaa keessaniif jechuudha karaa salphaan maal gootan amma wanti isin godhuu qabdan maqaa kana jijjiiruu qofaa jechuudha fakkeenyaaf www.murraytips.com jiraachirratti kanaafuu isin karaa salphaan gara weebsaayitii keessanii jijjiirtan murree teek fakkeenyaaf akkaaf hin godhu waan ta'eef kanaas guutumatti Murray Tech ni godha kanaafis Murray Tech isinis maqaa keessan maqaa websaayitii keessanii argattan asirratti wanti hubachuu qabdan isin maqaan keessan .spot waan jiruuf kanaafuu blogspot.com laala asirratti kanaafuu maqaa kana copy godhachuudhaan iddoo hundarratti add godhatanii jechuudha yoo websaayitii keessan doomeenii bitatanii jiraatan ammoo haaluma saniin maqaa keessan haala kanaan ni fudhattanii fakkeenyaaf asirratti add ni godhatanii karaa salphaan asirrattis add maqaa websaayitii kiyyaatii fakkeenyaaf kun copy control v warri websaayitii warri kompiitara qabdan control v fayyadamtanii haala kanaan gaddeemuudhaan blogspot ammallee hundarrattuu add godhatiin jira blogspot okay jalarrattis blogspot wow guys haala kanaan maqaa kiyya guutumaan guututti xumuratiin jira isinis maqaa websaayitii keessanii sirriitti hubadhaa maqaa kana copy gootanii asirratti add gootan maqaa kana keessa jijjiirtan jechuudha guys so isiniif gala jeetii yaada karaa salphaan isa save joo kana ni filattan jechuudha namoonni tokko maqaa kana eessa arganna jechuufaa maltanii kanaafuu websaayitii keessan gaddeemuudhaan isa view joo kana ni filattanii gaafa isin view filattan karaa gabaabaadhaan maqaa websaayitii keessanii haala kanaan asirratti isinii ba'a kanaafuu copy ni godhattanii copy godhachuudhaan iddoo kanatti add ni godhattanii jechuudha iddoo inni isin gaafatetti iddoo kanatti paste ni godhatanii kunoo www irraa galtanii ilaa hangaatetti paste karaa salphaan haala kanaan add ni godhattanii guys so
So haala kanaan add ni godhatanii innis baay'ee isin barbaachisaa gaafa copy paste gootan karaa salphaadhaan as keessaa maqaa keessanii jijjiirtanii jechuudha. Isa kana ammoo custom robot kana custom robot text kana isa harkattan description siif kaa'een jira. Kallattumaan copy godhachuudhaan asirratti paste ni gootanii sana booda isa save jooni godhatanii baay'ee laafaadha. Sana booda haala kanaan enable jechuu kana banachuu keessan check godhadhaa. Sana booda gad deemuudhaan isa enable custom robot header tags isa jiru kana maal gootan ni barattan. On ni gootan. Setti wadda settingii on godhuu qabdanii fi off godhuu qabdan dirqama adda baafachuun keessan dirqama. Sana booda maal gootan haala kanaan erga argatanii inni itti aanu immoo isa Google Search Console dha. Google Search Console kun ammoo erga page hojjetta erga page keessan clickable ta'e yookaan ammoo erga post garagaraa maxxansitan booda ta'a akkamitti aadasiin walitti eega godhan ammoo paartii itti aanutti ilaalla. Akkasumas inni itti aanu immoo monetization dha. Monetization ammoo ammaaf on godhuu hin qabdanii hanga page keessan fixxanii hanga post garagaraa maxxansitanii akkasumas seera monetization guutumaan guututti kan inni isin agarsiisa. Settingiiwwan kana wal duraa duubaan sirreeffachuu keessan check godhadhaa isin guys. Karaa salphaadhaan haala kanaan settingiiwwan barbaachisaa erga aad godhatanii ammoo websaayitiin keessan karaa salphaadhaan prank isiniif ta'a akkasumas post isin maxxansitan ammoo karaa salphaadhaan nama hedduu bira akka goof isin gargaaraa jechuudha. Paartii itti aanu keessatti ammoo erga post maxxansine ammoo akkamitti Google Search Console wajjin akkamitti aad akka goonu akkasumas akkamitti Google AdSense wajjin akkamitti aad akka goonuu fi websaayitii keenya akkamitti akka maxxansu goonu post garagaraa ChatGPT fayyadamnee akkamitti akka maxxansinu waa hunda wal duraa duubaan ni ilaalla. Viidiyoon keenya akka isin dabarreef ammoo chaanalii keenya subscribe godhuudhaan gaafa subscribe gootan ammoo iddoo ammallee iddoo subscribe kana deebi'uudhaan mallattoo all kana filachuu hin dagatinaadha. Viidiyoon nuti maxxansinu ammoo namoota hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Hanga paartii itti aanutti walitti deebinutti ammoo nagaan naa tura.